kominikeeshinii jedhamu keessatti hanga ministeera deetaa ture. Otoo jennu isa qofa otoo hin ta'in namni Zaraa Yaskidom jedhamu kuni yeroo ETV turetti ETV keessaa sagantaa afaan Oromoo ari'uudhani achiin booda Oromiyaanii TV mataa ofii akka banattu nama godheedha. Egaa gara tokkoon dhiibuunis gaariidha. Gara tokkoon dhiibanii wayitti baasanii haala kanaan egaa hundumtuuyyuu kan gara tokkoon dhiibanii kan miidhaa nurraan ga'anii otoo nu dhiibaniyyuu deemanii wayitti nu baasanidha. Namni kunis har'a ajjeefame jedhu sanaan alas namoota lama maqaa dha'anii jiru. Tokko Daani'eel Asaffaa obboleessaa Geetachoo Asaffaati jedhamee jira. Egaa haala kanaan hundi isaaniiyyuu arfan ajjeefamanii warri kuni booji'amanii jiru jedhee dabarsee jira. Mootummaanii waanuma kana qabannee warra Tigraay gaafannee turre. Warra Tigraay namni nuti gaafannee hoogganaa Tigraay Miidiyaa Haawusii Aluulaa Salamoon gaafannee turre. Aluulaa Salamoon akka nun jedhetti wanti kuni soba. Ani dubbisee jara kanas bilbileefis argannee jirra. Kuni tasuma waan hin fakkaanne soba hin jirredha. Soba adiidha jedhee jira. Egaa namni biraatis immoo Fireewayinii dubartii jedhamtu hanga kaleessaa akka wajjiniin dubbachaa turan maatiidha bilbilaa akka turte kan dubbate. Kanaafiyyuu dubbiin kuni waan dhugaarraa fakkaate kan fagaate. Kana durasi Keeriyaa Ibraahimii qabamte jechuudhani erga miidiyaadhaan himamiin booda Keeriyaanii seerattis hin dhiyaanne miidiyaattis hin dhiyaanne waan tokkoyyuu hin jenne. Lammaffaa namni biraas akkasuma loltuun Eritiriyaa biyyattii hin galle jechuudha waakkachaa ba'anii booddeerraa akka amananii beekamaadha. Kanaafi sobni amala mootummaa saniitiin hin jedhanii jiru. Walumaa galatti isaanis asirratti qabamanii ajjeefamanii malee akkamitti akka qabaman akkamitti akka ajjeefaman wanti himamiin jiru. Lolatu ture moo lola isaaniin loltuun meeqa dhumeeti gara isaaniitii loltuun meeqa dhumeeti eessaayi namoonni kun qabamanii yookiin ajjeefaman eessatti kan jedhu waan tokko wanti ifa ta'e hin jiru. Kanarraa kan ka'e egaa dubbiin nuti dhugaa nutti hin fakkaatu. Isin akka barbaaddanitti fudhadhaa. Nuti gaheen keenya lamaaniyyuu waan jedhanidha kan dhiyeessinu. Mootummaan ajjeeseedha. Warri immoo hin ajjeefamne jedha. Soba jedha. Egaa gama lamaaniyyuu waan jirudha kan isin dhiyeessine. Nuti akka miidiyaatti gaheen keenya baalaansi goone garana akkas jedhu garasii akkas jedhu jennee dhiyeessudha. Egaa kanaan ala garuu waraanichi ammallee akka itti fufee jirudha kan dubbatamaa jiru. Haala kanaanii warri Tigraay akka himanitti loltoonni biyyattii konkolaataa 9 olii rukutamanii jiru jedha. Iddoo konkolaataan kuni kan rukutamanii naannoo Amaaraa fi Tigraay jidduu argamu Gargaab iddoo jedhamutti. Loltuu konkolaataa akka jedhanitti iddoo kanatti loltuu konkolaataa 12 rukutameedha kan jedhanii otoo isaan achirraan bu'ini konkolaataadhaan otoo deemaa jiraniyyuu akkuma jirutti konkolaataa wajjiniin rukutamanii jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo konkolaataan 9 gara Affaariitiin Tigraay galuu otoo deemanuu iddoo Al-Asayaa jedhamutti akka rukutamaniidha kan himanii. Haala kanaan egaa loltuu hedduun iddoo sanitti akka rukutameedha kan dubbatamaa jiru. Gama biraatiin naannoo Wuqroo fi Maqalee jidduu jiru Agul iddoo jedhamutti rukutamanii achiyyuu dheessanii baqatanii gara Maqaleetti loltuun galanii jiru jedhama. Kun hundi kan ta'e kaleessa. Haala kanaan egaa baay'ee akka miidhaman namoonni baay'een loltuu baay'een akka miidhamanidha kan dubbachaa jiranii. Sana wajjiniin egaa waraanni kun akkuma itti fufetti jira gara kaabatiin. Gama biraatiin asii Finfinnee keessatti yoo deebinu Finfinnee keessatti dhiifama otoo Finfinneetti hin deebiin achuma Tigraay keessatti
waraanni biyyattii walitti dhukaasee jira. Waraanni kuni Maqaleetti kan walitti dhukaasee Maqalee Kuhaa iddoo jedhamu bakka dur Iizii Kaabaa jedhamu sanitti achitti waraanni kan walitti dhukaasee waraanni kun immoo kan walitti dhukaasee maali gaheen keenya kan jedhu kanarratti wal lolanii. Waraanni duraan dursee waraanni muraasni jiddu galeessaa gara kaabatti gaafa deematoo seera kabachiisaa namoota hooggantoota wayyaanee muraasa gara qabaatoo seeratti dhiyeessaa achiin booda hojii nageenya eegsisuu hojjattuu jedhaniiti nu fidanii. Erga ammaas keenyaan booda waraana deemaa lolatti deemaa gara gaaraa deemaa gara gammoojjii deematoo wayyaanii wajjiniin waraana kana banaa waraana geggeessaa jechuun kuni gahee keenya miti wanta nuti itti amannee dhufnes miti jedhanii warri kun immoo erga dhuftanii loltuudha isinii loltuun waan ajajamtanidha kan hojjechuu qabdanii waan ajajamtan kana daftanii hojiirra oolchitan taananii tarkaanfii isinirratti fudhannaa jechuudhanii waan isaan dirqisiisanii fi walitti bu'iinsi uumame jedhameera. Egaa haala kanaan edaa walitti dhukaasaa bulanii jedhanii uummanni naannoosii dhukaasa kana dhagaa ture jedhanii garuu miidhaan hagamii akka ga'e wanti beekame hin jiru. Namni akka miidhame akka du'e akka maal ta'e namni beekame hin jiru. Hundaafiyyuu walitti bu'iinsi fi waldiddaan akka iddoo sana jirudha. Gama biraatiin waldiddaan kuni Finfinnees jira jedhanii Finfinnees waldiddaa guddaan ajajoota waraanaa jidduutti uumamee jira jedhaniiru. Ajajoonni kuni kan irratti wal mormanii Eertiraan waraanaa Tigraay irratti hirmaachuun ishii sirriidha moo sirrii mitiidha. Amma akkuma beekamu kana dura Abiyyi loltuun biyyattii yookiin loltuun Eritiriyaa tokkoyyuu Tigraay keessa hin jiranii tokko Tigraay keessa seenanii waraanne lafa isaanii qabatanii jiru malee kan biraa wanti isaan waraanan wanti isaan hirmaatan hin jiru jedhee jira. Kana malees namoonni baay'een karaa Zaarii Gabrahaa mataa isaatiin dabalatee loltuun Eritiriyaa tokkoyyuu Tigraay keessa akka hin jirree fi waraana kana ofiin akka geggeessanidha kan dubbachaa turani. Haa ta'u malee erga Ameerikaanis mirkaneeffattee Ingiliiziin mirkaneeffattee biyyoonni addunyaa hunduu mirkaneeffatanii wanti kun icciitii addabaabaayii ta'een booda waan kana amananii jiru. Haala kanaan egaa ajajaa waraanaa kaabati ta'a jedhamee kan ergamee eerpoortidhaa deebi'ee Balaayi Siyyum waan kana ifa godhee jira. Nuti waraana Eritiriyaa kana hin feene akka seenu hin feene garuu waan waraana kana warri Tigraay duuban rukutanii akka hojiin ala godhanii fi namni isaan ittisu hin jiru ture waan isaan ittisuu dadhabanii fi warri Eritiriyaa Tigraay keessa galanii miidhaa kana geessisanii. Kanaafi Eritriyaanii biyya keenya weerartee miidhaa kana nurraan geessisuuni sirrii hin turre nutis nutti dhaga'ama nutis lammiidha. Kanaafiyyuu waan kana qexoma keessan balaaleffannaa jedhee ture. Haala kanaan egaa walitti bu'iinsi kan uumame bakka sadiitti qoodamaniiti. Bakki sadiinitti qoodaman kuni tokko warra waraanni Eritiriyaa hin seenne jechuu qabna. Akkuma dura waraanni Eritiriyaa biyyattii keessa hin seenne jennee waakkannetti waakkachuu kana mootii keenyas Abiyyi soba haga goonu haga isa salphisnu namoota hin jiran jenne akkuma kana dura waliigalle loltuun Eritiriyaa seenanis hin beekna akka seenanii garuu isaan suni hin galle jennee ija dunuuffannee sobuudhuma qabna. Soba keenya kanaan itti fufuu qabnaa kan jedhu jedhanii garee tokko kuni gareen kuni nama baay'ee of keessaan qabu jedhanii gama biraatiin immoo lakki loltuun Eritiriyaa seenanii jiru biyya keessa jiru weeraranii jiru garuu kan isaan seenanii nama ittisu waan dhabaniif jedhanii namticha Jeneraal Balaayi Siyyum kana wajjin warra dhaabbatanidha. Isaan immoo kuni waan beekame jirudha waan ifa jirudha. Uummata keenya sobuu hin dandeenyu. Wanti nuti sobuu dandeenyu uummata keenya wanti amansiisuu dandeenyu hojii keessan akka hin hojjenne nuun hin jenne fuuldurattis itti gaafatamummaa jala kan nu baasu nuti
achi loltuun jiru silaa ittisuu ni danda'a ture yeroo warri Eritiriyaa humnaan cabsanii dhufanii nuyi ittisuudhaaf isaan ittisuudha jennee garuu wayyaaneen waan loltuu sana rukuttee fi warri Eritiriyaa galanii jechuu qabna. Yoo hammaatellee jedha namni kun yoo hammaatellee tarii loltuun Amaarayyuu Liyyuu Hayiliin kan dhaqe warra Eritiriyaa san ittisuufi malee Tigraay miidhuufi miti jechuu dandeenya jedha. Warri kun warra Eritiriyaa hin barbaanne yookiin Eritiriyaadhaan mormanii jedhu warri kuni. Gama biraatiin immoo warri garee sadaffaa keessa jiranii Eritiriyaan nu gargaarte. Eritiriyaan lubbuu isaanii nu kennite. Eritiriyaan waan hunda nu taate. Eritiriyaa waan hunda nu taate loltuu Eritiriyaa Tigraay wayyaanee Tigraay kana nu wajjiniin dhaabbattee lubbuu isaanii kennanii waan hunda kennanii nu wajjiniin wayyaanee waraananii wayyaanee akka mo'annu nu godhan kana hin seenne hin galle humnaan dhufanii jedhanii salphisuun hin barbaachisu ifatti galateeffachuu qabnaa warra jedhanidha. Egaa warri kuni biyyi tokko hin rakkataa biyyi tokko inuma rakkataa rakkoon nageenyaa isa hin mudataa rakkoon nageenyaa gaafa isa mudatee biyya biraa kadhachuun waanuma jiru. Waan kana naa godhi jedhanii kadhachuun waanuma jiru. Haala kanaanii humna keenya ol waan ta'eefi nuti haala kana wayyaanee mo'achuu waan hin dandeenyeef kana ifa goonee dubbannee ummatni keenyas kan nu amanu akkasitti Eritiriyaa galateeffachuu qabna. Loltuu Eritiriyaa waan kana nu gootaniif waan nu wajjiniin dhaabattanii nu gargaartaniif akkuma nutis lubbuu keenya kennine isinis nu wajjin lubbuu keessa waan kennitaniif galateeffachuu qabnaa jedhanii warri dubbatan jiru. Warri sadeen kun egaa akka walitti bu'anitti jiru. Tokkoyyuu walii galuu hin dandeenye gareen Abiy faa ganuudhumatu nu waakkachuudhumatu nu baasa jechaa jiru. Gareen kun immoo lakki galateeffachuu qabnaa warri jedhan jiru. Isaan kun Jeneraal Baacaan faa kana keessa jiru jedhama. Gama biraatiin immoo akka Jeneraal Balaayi Siyyum faa Eritiriyaan galanii jiru. Garuu seeraan ala galanii isaan cabsanii galanii malee karaa sirriitiin miti kan galanii namni isaan affeeres hin jiru jennee itti gaafatamummaa kana jala bahuu qabnaa jedhanii jiru. Egaa oduun jiru kana garamitti akka bahuun beekamu akka namoonni keessaa nutti himanti waanuma salphaatti furmaata argatus miti. Maaliif amanuufis rakkoodha dhiisuufis rakkoodha. Kanaaf yeroo muraasaa keessa walitti bu'iinsi kuni hammaachatuma babal'achaa deemuun isaa hin oolu. Sanarraanii garee garagaraatu keessa jira. Gareen jechuun gareen Oromoo keessa jira, gareen Amaaraa keessa jira, gareen warra biroo keessa jira. Kanaaf hundi isaaniiyyuu waan lakkisa wayii qabu. Keessattuyyuu gareen Amaaraa kunii fi namoonni tokko tokko Tigraay irraa warri jedhamanii Eritiriyaan humnaan seenanii inumaayyuu balaaleffachuu qabna. Dafanii akka ba'anii fi saamicha isaanii sana akka dhaabanii fi wanta saamanis akka deebisan inumaayyuu balaaleffachuu qabna jedhaniillee warri dubbatan jiru. Isaan kun garuu sagalee guddaa hin qabanii jedhanii jiru. Namoota muraasa jedhanii jiru. Egaa haala kanaani oduu lammaffaatti deemna. Oduun keenya lammaffaa oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaatiin egaa Amaarri bajeta Affaar fudhatteerti jedha oduun achi keessaa nu qaqqabe. Oduun achi keessaa nu qaqqabe kuni akka jedhutti garaagarummaan yeroo dhiyoo keessatti tarii ammatti furamuu hin dandeenye warra bilchiginnaa Oromiyaatii fi bilchiginnaa Amaaraa jidduutti uumamee jira jedhama. Wanti kun kan dhufe maalirraayi kan har'a waan tokkos oduu kana wanti nu mirkaneessu kan biraa jira. Wanta foreign policy'n baase tokko jira. Isaan lama walumatti qabeen isinitti hima. Rakkoon kun kan uumame duraan dursee Abiyyi irraa kan ka'edha. Abiyyi mataa isaatiin wanta inni gochaa turee fi wanti nagammaa godheedha.
Egaa duraan dursee waan kanan isinii dubbisa wanta biyya kana keessaa dhufee afaan Ingiliziitiin waanan barreessee fi dhiifama naa gootu. Akkuma dhufettini, hi doctor, our inner informant indicated that the animosity between Oromo and the Amara PP is growing with alarming pace. Some members of Oromia PP were complaining that Amhara region is surviving on subsidized budget like Afar region from the federal government, which is overwhelmingly money collected from Oromia region. In addition, the Amara region is solely dependent on imported items like fuel, medicine, spare parts, and other brought by foreign currency obtained from Oromia and the southern nations. The region doesn't have any exportable goods or items and doesn't have any potential resources that can contribute to the country's foreign currency reserve. Literally, they are a burden for the country and a source of conflict. Contrary to these people from Amhara region and privileged and share more power in federal government, and they are still carving to get more monopoly in the government, which is their typical behavior they inherited from their ancestors. This idea of Oromo PP is shared with Southern Nation and other members of PP with noticeable detachment to one side. Abiy, who recognized this change in the party and never gets to happen when he dismantled EPDRF, is expected to make some modification in the governmental posters to ease tension jedha. Egaa kana kan jedhu haala amma jedhu kanaani dhuguma naannoon Amaaraa waan baay'ee alaa barbaada akkuma tarii amma deebiseen isinitti himaa loltuu hedduudha kan inni leenjisaa jiru naannoon Amaaraa naannoo kamii caalaa amma loltuu special policy kana kan qabu naannoo Amaaraatti isaanii fi meeshaa waraanaa gurguddaa barbaada meeshaa waraanaa kana dura hagam akka isaan hidhatan namni beeku hin jiru haala kanaan egaa waan baay'ee barbaada mootummaan naannoo Amaaraa garuu mootummaan naannoo Amaaraa bajeta ofii fixee bajeta naannoleen kana dura naannolee guddachaa jiran jedhanii fi parsantii tokko kennaa jedhanii bajetni akkuma guddina bal'inaa fi baay'ina ummataatiin waan kennamuu fi waan Oromiyaan Afaariif kennitu baay'eedha. Bajeta Oromiyaan ofiirraa bajeta Oromiyaa keessaa parsantii tokko dabarsitee Afaarii kenniti. Parsantii tokko san jala Amaarri fudhatee jira. Amma Amaarri egaa kan inni dubbachaa jiru waraana deemne, waraanatti galle. Waraana kaabaa kana keessa waan jirruu fi waraana kana ammoo bajetatu nu barbaachisaa, qarshii nu barbaachisaa, namoota miidhamanii fi gargaaruun nu barbaachisaa jechuudhaan sodaachisanii bajeta kana akka irraa fudhatanidha kan dubbatamu. Amma isa wajjiniin egaa waan baay'een ka'aa jira. Duraan dursee waan foreign policy baase kanan isinitti himaa. Akka foreign policy jedhutti foreign policy waldiddaan kuni akka dhaaba jidduu dhaaba Abiy yookiin PP jidduutti akka jiru inima ifa godhee jira. Waldiddaan kun immoo hunduma caala kan inni dhaabbate yookiin jalqabe kan inni jedhee kaa'u akka foreign policytti waldiddaan kuni maddi isaa Abiy humna nageenya Amaaraa irratti hirkachuu isaati. Humna nageenya Amaaraa irratti hirkateeti gara Tigraay weeraruu deeme. Otoo dhimma kana dhimmi Tigraay dhimma Tigraay fi mootummaa naannoo federaalaa ta'ee jiru. Yoo rakkoon jiraate naannoo mootummaan federaalaatii fi Tigraay waliin dubbatanii dubbii kana fixuu otoo qaban. Yoo fixuu dadhabanis humni federaalaa yookiin raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessa deemee waan barbaachisu gochuu otoo qabu mootummaan naannoo Amaaraa Tigraay weeraree achiin booda lafa sana qabachuuni tasuma sirrii hin turre. Kanaafi warri Oromiyaa maal jedhu nuti iddoo dhabnee jirra. Nuti dhiibnee nuti
tirsinee nuti deeggarree Abiyyi asiin erga geenyeen booda biltsiginnaan Oromiyaa hedduuni Abiyyi nu ganee jira. Abiyyi nun fedhu, nun barbaadu. Abiyyi kan inni amanus, kan inni irratti hirkatee jirus, kan isa eegus, kan isa amanamaa ta'es akka isaa fi power basitti kan inni lakkaa'aa jiru warra biltsiginnaa Amaaraati. Kanaaf isaan Tigraay keessatti ergate malee waan kana otoo inni hin beekin, otoo inni hin eeyyamin waraana kana fuudhanii hin dhaqne jedhanii dubbachaa jiru jedha foreign policy keessaa egaa namni foreign policy irratti barreesse kuni gaazexeessaa beekamaa Tim Gardner jedhamudha. Tim Gardner achuma Finfinnee jira. Haala kanaan Tim Gardner wanta naannoo Beenishaangul jirusi dubbatee jira. Wanti naannoo Beenishaangul jirusi waan Tigraay irra addaa miti. Tigraay irra kan deemaa jiru addaa miti. Duraan dursee Tigraay weeraruudhaa fi waan baay'ee naareetiivii baay'eetu uumamaa ture. Amaarri dhumee jira, Amaarri rukutamee jira. Kana hunda kan godhu Tigraay jechaa turanii achiin booda immoo naannoo Beenishaangulittis kan kana gochaa jiru Tigraay warra Tigraayitu naannoo Beenishaangul keessatti tarkaanfii hedduu fudhachaa turanii Amaarri akka dhumu gochaa turanii jedhanii Abiyyis yoo gara Matakkal deemu sanii uummanni naannoo sanii dhugaa jiru gaafa itti himatu ifattis ta'uu baatu karaa biraatiin rakkoo jiru hubateera. Gara lamaaniin iyyuu rakkoon jiru akka jiru hubateera. Haa ta'u malee rakkoo sana hubatus Abiyyi furmaata kennuu hin danda'u. Akka namni kun ifattis dubbachuu baatu akka Tom Gardner egaa barreessetti Abiyyi mataa isaatiin waan achirraa fakkaatu Abiyyi mataa isaatiin to'annoo warra Amaaraa jala jira. To'annoo biltsiginnaa Amaaraa jala jira. Innumtuu iyyuu gara itti socho'uun qabu waan jedhu fakkaata. Maaliif apparaatasii security apparaatasii biltsiginnaa Amaaraa jala galee jira. Jedheeti kan inni amanu haala kanaan isaan gammachiisuudhaaf jecha waan Beenishaangul keessatti tarkaanfii garaagaraa kan fudhate Matakkalis gara federaalatti fudhatamuuni Abiyyi jalatti akka bulu godhe haa ta'u malee kun deebii hin ta'u rakkoon naannoo sanii akkuma itti fufuutti jira jedha. Rakkoon kun maddi isaa kan inni jedhu duraan dursee Amaaraa hedduutu naannoo sana keessa jiraata. Kana duras kan isinitti himaa turre Matakkalitti namoota qubachiisuudhaaf fiigaa jiru warri Amaaraa ammas naannoo Tigraay keessatti bakka humnaan qabatan kana namoota qubachiisuudhaaf sochiin jira jedhamee jira. Poolisii garasitti ramadanii jiru. Yeroo gabaabaa keessatti immoo nama bulchus naannoo sanitti ramadu achiin booda nama karaa lafa jalaatiin jiraattota naannooti jedhanii achitti Amaaraa hedduu naannoo sanitti ramadanii achi qubachiisuudhaaf yaadaa jiru. Naannoo Amaaratti naannoo Beenishaangulis akkasuma gochaa jiru. Namoota hedduu naannoo Amaaraa keessaa kaasanii naannoo Beenishaangul akka qubatan godhanii achiin booda kan isaan akka inni jedhutti Beenishaangul keessa jeequmsa guddaa erga uumaniin booda achi hidha Abbayyaa irrattis dhiibbaa garaagaraa erga godhaniin booda Abiyyi harka micciiranii konstitushiniin kun yookiin heerri mootummaa kun akka jijjiiramu gochuudha. Heerri mootummaa kun akka jijjiiramu hoogoonee jennee achiin booda olaantummaa keenya argachuu ni dandeenya jedhanii amanuu jedhee haala kanaan egaa wanti asii nutis dhageenye kun waanuma kana argisiisuudha. Hunduma caalaa warri Oromiyaa kan isaan aarsaa jiru humni nageenya Amaaraa kun iddoo baay'eetti Beenishaangul keessattis amma tokko iddoon kennameefii jira jedhama. Beenishaangul amma Matakkal keessatti naannoo sana akka eeganii akka Tigraayis ifatti ba'anii baay'atanii galuu baatanii Beenishaangul keessas akka galan godhamee jira. Kuni humni addaa Amaaraa Tigraay keessattis Beenishaangul keessattis waan barbaade akka godhu gochuun kuni nuufiyyuu yaaddoodha. Fuulduratti Oromiyaa hin dhufu jennee yaaduu hin dandeenyu. Waan tokko jiraate jennaan Oromiyaa seenee hunduma keenya akkuma amma Tigraay godhan kana nutis Oromiyaa irratti waraana banuudhanii achiin booda akkuma
pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon faa holqatti galan kana gammoojjitti galan kana tarii maaltu beeka biltsiginnaa Oromiyaattis akkasuma duulanii Shimallis Abdiisaa fa'aasi isa amma shanee jedhanii fokkoran kana bosonaa Wallaggaatti galuu danda'u yookiin bosona Baaleetti galuu danda'u isaanis baqatanii too haalli adeemsi kuni hundumaafiyyuu yaaddoodha warri naannoo Amaaraa kuni loltuun naannoo Amaaraa kuni idduma hundatti waamamuu fi hunduma hundatti seera eegsisaa seera beekaa seera qabsiisaa gochuun kuni balaa guddaa biyyattiidhaaf baatee deemaa jedhanii dubbachaa jiru. Haala kanaan egaa kan isaan hunduma caalaa ittiin duulaa jiranii karaa diinagdeetiin duraan dursee diinagdee nuti parsantii tokko naannolii guddatan sana jennee Amaarri mataa isaatiin Beenishaangul yookiin naannoo biraatiif ramade sana yoo ta'u kenniin isaa nurraayyuu nuti Affaariif kan ramanne fudhachuun kun sirrii miti. Lammaffaa mootummaan naannoo Amaaraa yookiin naannoon suni biyya alaatti ergamee wanta galii argisiisu tokkoyyuu hin qabu nurratti ba'aa ta'eeti kan jiraachaa jiru. Kanaaf warri kuni adabachuu qabu jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii. Haala adeemsa kanaan aangoos dhabnee jirra jedhaniiti kan itti dhaga'amaa jiru. Keessattuyyuu egaa namni amma achirra jiru karaa nageenyaa kanaan achirra jira jedhamu namni gara loltuu ajajaa jiru Biraanuun jira. Gama biraatiin duraan Sakiriit irra kan jiru Dammallaash ture. Dammallaash namoota isatti hiiqanitti kana dura Abiyyi jechuun ilma abbaa gadaa even si ari'u gaafa jedhanii eenyuun naare ijoollee keenyatu bulchaa ture jira bara nutu bulchaa jira bara jechaa ture jedhanii amma garuu erga ari'amuusaa erga hubateen booda innumti mataa isaatiin aarii qabaa jedhanii namoonni baay'eenis aarii qabu jedhanii egaa haala kanaanii isaan kana xinnoo sirreessuudhaaf Abiyyi namoota muraasa aangorraa kaasuun isaa hin oolu. Kanaafi namoota muraasa isaanii Oromiyaa akka amma jiru kanatti Oromiyaa waan tokko fakkaatu Shimallis Faattis waan bu'u fakkaatu gara at least Abiyyi irraa amma Shimallis faa akkuma jiranitti kaa'uu barbaada. Saniin booda namoota muraasa wayii aangoo kennuufii barbaada namoota 3-4 yookiin 2-3 warra ta'anii achiin booda biltsiginnaa Oromiyaa sossobachuu akka barbaadudha kan dubbatamaa jiru. Haala kanaan egaa humnoota kanarrattis hirkachuun kun rakkoo guddaa akka qabudha kan himamee fi kan himamaa jiru. Egaa kana wajjiniin Agenyaw Tashaagar har'aa dubbatee jira. Agenyaw Tashaagar kan dubbate humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa gaafa leenjisu kan leenjise sana gaafa eebbisiisudha. Gaafa kana maal jedhaa kan nu jaalatanii fi nuti firaa kan nu jibbaniif immoo faallaa taanaa jedheeti kan inni dubbachaa ture. Afaan Amaaratiin lammii hodduun makkataa lammii xaluun dammoo እናሳያቸዋለን waan akkasii wayiiti kan inni dubbate. Kanaafi kana durasi nuti lafa barbaannee miti lafa cittuu feenee miti kan nuti waraanatti gallee nuti waraanatti kan gallee dhiibamneeti haqa barbaadaa jedhee jira. Haqa kan isaan jedhan suni maal akka ta'e hin beekamu. Haqa kan isaan jedhan suni haqni suni hagam deema haqni suni maal jechuudha kan jedhu agammaa namni deebise hin jiru. Haqa jechuuni Tigraay weeraranii Tigraay mootummaa yoo xinnaate filatame yoo xinnaate jechuun filatamuun isaa baay'atee xinnaatee miti amma simboolikaanii mataa isaatiin waan filatameedha. Isa sana achirraa ari'anii achiin booda mootummaa sana achirraa ari'anii nama hin beekamne loltuudhaan biyyattii bulchuu sanitu haqa moo lafa humnaan qabatanii achiin booda haqa jechuudha moo inni kun waan beekame hin jiru. Lammaffaa fira keenya kan jedhe sunis agammaa hin beekamne. Fira kan jedhame suni firri eenyudha.
firri suni warra fira keenya fira keenya fi warra fira keenya warra nu jaalatu fira jechuuni warra nu jaalanneef immoo itti agarsiisna jechuun kuni duraan dursee warri hin jaalanne jedhaman kuni warra Tigraay immoo aangoo dhabanii jiru ammaan jechuun itti dhaadata hin jiru. Warri nun jaalanne jedhu kun immoo amma Taayyee fa'aatu itti dhaadachaa jira. Warra nun jaalanne jedhu kana keessatti iyyuu Tigraay keessatti waraana beeka bobbaasnee loltuun keenya waraanni keenya hedduun miidhamee rukutamee garuu kabajan arganne galatan arganne jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii. Haala kanaan galatas dhabnee jibbamnee gaafa jennee warra kanatti argisiisuu barbaadnaa jedhanii jiru. Egaa haala kanaani tarii bilchiginnaa Oromiyaatti albee qarachaa jiraatinnu suni waan boru laalluudha. Hundaafiyyuu hin godhan hin jennu. Haala amma adeemsa amma jiru kanaani iddoo baay'eetti humna isaan horachaa jiran kana keessattuyyuu mootummaa federaalaa akka barbaadanitti ergachuun Abiyyi akka barbaadanitti ergachuun waan barbaadan goosisuu danda'uun kuni humna isaan dabalachaa dhufanii fi agam akka isaan Abiyyiifis irkoo Abiyyiifis harka mirgaa lammaffaa immoo isaanis Abiyyi harkatti galfatanii dhimma barbaadan saniif hojjetanidha. Akkuma kana duras baay'een keenya dubbachaa turre fakkeenya fi duraan dursee waan hundumaayyuu wanti isaan godhi jedhanii godhamee jira. Jechuun Hacaaluu ajjeesanii Jawaar hidhanii Wayyaanee weeraranii Beenishaangulis Matakkal harka isaaniitii baasii nuu kenni isaaniifis kennuu baatan gara biraatiin isaanumatu bulchaa jira amma isuma Abiyyi wajjin warri jiran jechuudha. Haala kanaan egaa waan isaan jedhan hundumtu iyyuu ta'aafii jira. Erga 2019 as erga naannoon suni Dr. Ambaachoon faajjeeffamanii erga siyaasii wanti isaan fedhan hundumtu iyyuu ta'aafii jira. Kanaaf waan kana nu raawwachaa jiruu fi ammas fuulduratti Shimallis ari'ii Oromiyaa keessan ari'ii federaalizimii jeksii konstituushinii kanas jeksii yoo jedhaniini waan duubatti deebi'uu danda'u hin fakkaatu namichi haala amma jiru kanaanii jechaa jiru. Garuu adeemsi kana keessa maal ta'uu akka danda'u egaa biyyatti ifaa miti. Garuu biyyattiin jeequmsa hin jirre keessa galti akkas ta'ee jennaani namni irraa fudhatuu fi namni tasuma amanuu hin jiru. Kana jechuun garuu humna akkasii isaan godhi jedhuuni Abiyyi gochuudha fi duubatti hin deebi'u jechuu keenya malee wantichi miidhaa hin qabu miti yookiin immoo warri kana deebisuu danda'an hin jiranii miti. Warri kana deebisuu danda'an jiru warri akkamitti deebisuu danda'u waan tokko ta'ee biyyattii keessatti jeequmsaa fi walfixiinsa guddaatu uumamuu danda'a. Maaliif warri kun kana tole jedhanii irraan fudhatanii akkuma Tigraay keessatti waraanni baname kana waraanni kun deebi'ee Oromiyaa keessatti soo baname waraanni kun deebi'ee keessattuu kan Oromiyaa fi kan Kibbaa kan naannoo Sumaalee baay'ee hamaa ta'a. Kanaafiyyuu biyyattiin kanarraa dandamattee wajjin jiraachuu hin dandeessu. Yugoslaaviyaa lammaffaa ta'uudhaaf kan ishiin deemtu. Egaa gama kanaanii kanatu jira gara sadaffaatti deemna. Oduu keenya sadaffaatti Itoophiyaa irraa qoqqobbiin kaa'amuuf deemaa jira kan jedhu sirriitti dubbatamaa jira. Kana duras dubbatamee jira. Keessattuu NGO'n tokko har'a akka baasetti Itoophiyaa irra qoqqobbiin kaa'amuu waan hin oolle waan jala muramedha. Sanarraani Itoophiyaan amma hidha Abbayaa kanarrattis haalli ishiin ittiin warra kaan wajjin dubbachaa jirtu sirrii miti. Itoophiyaan humna waan kana dubbattee amansiistee ittiin deebifatturra hin jirtu. Duraan dursee Itoophiyaan karaa dippiloomaasii duutee jirti. Itoophiyaan karaa dippiloomaasii kan ishiin duute har'a otoo hin ta'in jalqaba gaafa waraana Tigraayitti geggeessan Afrikaa Yuuniyeeniin rakkoo keenya kana karaa nagaatiin fixannaa karaa nagaatiin fixachuu waan qabnuuf jedhanii namoota 3 gara Abiyyitti erganii achiin booda namoonni kun warra Tigraay keessa jirus
dubbisanii isaanis dubbisanii dubbii kana araaraan haa dhumuu jedhanii erga yaalaniin booda wanti kun ta'uu didee Abiyyi fudhachuu didee mootummaan Abiyyi fudhachuu didee warri dhufan kunis warri Finfinnee galan qaana'anii deebi'anii saniin booda Afrikaa Yuuniyeniinis Itoophiyaa jechuuni Abiyyi jechuuni waan namni jedhu nama fudhatu waan namatti dubbisee nama amansiisee karaa nagaatiin karaa siyaasan rakkoo karaa nagaatiin furachuu danda'u otoo hin ta'in nama istaaboorni yookiin nama jechuun sammuu dhagaa nama waan ofii jedhe malee tole hin jennedha jedhanii amananii jiru. Haala kanaan amma Itoophiyaan hidha Abbayyaa kanarrattis na araarsaa na wajjin hin dhaabadhaa jettee biyyoota baay'ee gaafachaa jirti. Biyyoota Afrikaa hedduu gaafachaa jirti. Biyyoonni baay'een cinaa dhaabbatanii itti kolfaa jiru jedhanii jiru. Haala kanaan egaa kana keessatti karaa Awurooppaatii fi karaa Ameerikaatiinis fudhatama waan dhabdee fi biyyoonni baay'een amma qoqqobbii kana kan isaanii yaalaa jiranii qoqqobbii kana maal akka gochuu danda'an hayyoota mari'achiisaa jiru jedhamee jira. Biyyoota Awurooppaa keessaas hayyoota biyyoota Awurooppaa keessa jiran Ameerikaas hayyoota garaagaraa akkamitti mootummaa Itoophiyaa Abiyyi adabnee seeratti dhiyeessina yookiin seeratti karaatti deebisna jedhanii irratti yaadaa jiru jedhanii jiru. Haala kanaan yeroo gabaabaa keessatti hanga ji'aatti namoonni kan tilmaamaa jiranii ji'as haa ta'u ji'a lamatti hin beekamu garuu haga ji'aatti kan isaan jechaa jiranii yeroo kanatti biyyattii irratti qoqqobbiin tokko kaa'amee Abiyyi guutumatti akka diinagdeen isaas wanti inni qabu humni isaas akka laamsha'uu fi akka harka kennatu hin godhama jedhameeti kan yaadamaa jiru. Gama biraatiin kanuma wajjin wal qabatee Eritiriyaan Suudaanii fi Itoophiyaa araarsuudhaaf yaaltee jirti. Milkoofneef malee Eritiriyaan egaa ministeera haajaa biyya alaa Eritiriyaa Usmaan Saalee gara Suudaaniitti ergitee fi gara Suudaaniitti erga ergiteen booda Suudaaniidhaanii wanta kanaa araaramuu qabnaa waliigaluu qabnaa jedhaniiti kan isaan Suudaanii wajjin dubbachaa turanii. Haa ta'u malee Suudaaniin waan kanaa deebistee jirti. Suudaaniin ani lafa Itoophiyaa tokkoyyuu kan weerare hin jiru. Tokkoyyuu lafti Itoophiyaa kan weerarames hin jiru. Ani wanti godhee lafa koo deebifachuu qofaadha. Lafa koo deebifachuu sanaanii lafa koo deebifachuun ala wanti nani godhee wanti nani raawwadhe tokkoyyuu hin jiru. Kanaafi araaras wanti nu barbaachisu hin jiru. Wadis hin lollee jedhanii jiru. Egaa haala kanaan Suudaaniin erga deebisteen booda gaazexaan Suudaanii Suudaan Tribune kan jedhamu dubbatee jira. Suudaan Tribune akka ibsetti mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Itoophiyaa egaa isaan kan jedhanii milishaadha jedhu garuu Suudaan Tribuniin milishaa otoo hin ta'in humni haalan hidhate humni meeshaa waraanaa gurguddaa qabu tokko waraana Suudaaniitiin wal waraanee jira jedhee jira. Akka Suudaan Tribuniin jedhetti waraanni kun kan gaggeeffame Saribaa iddoo jedhamu iddoo boordarii Itiyoo Suudaaniiti yookiin daangaa Itiyoo Suudaaniiti. Inni kuni Alfaashaqaa keessatti argama. Akkasumas naannoo Tigraayitti kan hiiku iddoon biraa iddoo Alkubaraa jedhamutti waraanni akka gaggeeffame ibsee jira. Suudaan Tribuniin kana baasee jira. Haala kanaan egaa waraanni guddaan gaggeeffamaa akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Kana biraani oduun hin mirkanaa'in tokko kan nu ga'e Abiyyi gara Bishooftuu deemuudhaani humna qilleensaa Itoophiyaatti miseensota humna qilleensaa Itoophiyaatti dubbatee jira jedhanii. Haala kanaan humna qilleensaa Itoophiyaatti ergama qabdu ergama kanaafi bobba'aa jedheenii jira jedhamee jira. Hin bobbaatu qophaa'aa jedheenii jira jedhama. Ergamni kun eessatti akka ta'e hin beekamne. Gama biraatiin loltuu biyyattii Oromiyaa keessa jirus waamamanii jiru jedhama. Loltuun Oromiyaa keessattuyyuu Wallagga keessa jiranii gara kaampitti akka deebi'anii himamee jira.
haala kanaanii loltuun gara kaampitti deebi'aa akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Kuni namoonni tokko tokko akka jedhanitti Abiyyi tarii karaa qilleensaa humna qilleensaatiin uummata Wallaggaa irratti akkasumas hidhattoota Oromoo bosona keessa jiran irratti karaa xiyyaraatiin reebicha geggeessuudhaaf jedhanii yaadu. Garuu kun dhugaa nutti hin fakkaatu. Duraan dursee xiyyaraan naannoo sanitti waraana geggeessuudhaaf haallis mijataa miti. Duraan dursee loltuu hidhattoota Oromoo waboo in argatus naannoon suni waan bosona ta'ee fi bosona keessatti immoo hagasuma karaa xiyyaraatiin reebicha geggeessuun hin danda'amu. Lammaffaa warri waboon achi keessa jiru kuni konvenshinal waaritti hin jiru, meeshaa waraanaa gurguddaa hin qabu, hunduma caala riphee lolaadha. Riphee lolaa waan ta'eef riphee lolaa xiyyaraanii rukutanii mo'achuun hin danda'amu. Kana dura akka jedhanitti egaa diroonii fayyadamuun kun achi Tigraayitti hin jalqabne. Diroonii fayyadamuun kun dura Wallaggatti kan jalqabame, hidhattoota waboo irratti kan jalqabame. Haala kanaan iddoo garagaraatti dirooniidhaan reebicha garagaraa gaggeessaa turanii. Reebicha qofa otoo hin ta'in teestes kan godhan achitti wanti kun hojiirra oolaa otoo waraanatti gallee nuuf ta'a jedhanii kan gaggeessaa turanii. Egaa haala kanaan wantichi gara Wallaggaatti geessuudha otoo hin ta'in wantichi Suudaaniif qophaa'aa akka jiranii fakkaata. Suudaan ergama fudhattu jechuun kun gara Suudaanitti akka deeman fakkaata. Amma aangawoonni biyyattii oduu wal dha'u kan isaan kennaa jiranii. Diinaa muftii haga ammaa nuti waraanatti hin gallu, nuti waraanatti hin amannu, mootummaa Suudaanii karaa nagaatiin kadhannees jilbatti kufnees akka gadhiisu barbaanna jechaa jira. Gama biraatiin immoo dhimmi boordarii jedhamu yookiin immoo dhimmi daangaa kan jedhamu kana dura Suudaanii fi Itoophiyaa kan hundaa'e. Gama Itoophiyaatiin Suudaaniin daangaa keenyaa keessa galtee jirti. Daangaa keenya keessa galtee waan jirtuu fi humnaanis ta'u gadhiisisuu qabna. Humnaanis ta'u ofirraa baasuu qabna jedhee dubbatee jira. Haala kanaan egaa waan wal dha'utu dhufaa jira. Gara militarii keessaas namoonni tokko tokko daangaa keenya kabachiisuun dirqama keenya. Daangaa keenya hin kabachiisne taananii ergama keenya hin baane jedhanii dubbachaa jiru. Gama biraatiin garuu yoo laalanii jedhanii wanti amansiisaa hin ta'u, humna barbaachisu sana hin qabnu. Yoo Suudaanii of keessaa baasna ta'e yookiin loltuu keenya guutuu gara Suudaanitti, daangaa Suudaanii kanatti daangaan kun kiiloomeetira 1,100 fi 600 akkasi kan ta'udha. Sanarraanii hunduma caala kan baay'ee nama sodaachisu hidha Abbayyaa kiiloomeetira 20 qofa fagaatee jira. Achi kiiloomeetira 20 sanarraa Suudaaniin meeshaa waraanaa barbaaddeen hidha kana reebuu dandeessi. Kanaaf hidhi kun rakkoo guddaa jala jira. Akkas ta'ee hidha kana erga Suudaaniin barbadeessiteen booda lammaffaa deebisanii ijaaruun nama rakkisaa. Amma parsantii 70 irra ga'e bakka jedhanitti. Kanaaf kun badii guddaa baatee waan deemuuf Itoophiyaan namni akka mammaaksa jedhan sanitti namni ija tokko qabu biyyeen hin taphatu kan jedhan sana. Kanaaf Itoophiyaan haala kanaan isa rakkoodhaaf balaadhaaf saaxiltee hidha Abbayyaa kana balaadhaaf saaxiltee waraana Suudaanitti hin galti jennee hin amannu jedhu. Gama biraatiin immoo egaa lafa Amaaraati. Warri Amaaraa akkuma isiniin jedhee jiru masaraa mootummaa warra to'atee jirudha. Warra Abiyyi yoo baqateellee mana ciisichaa galee mana ciisichaa baasee waraana lallabi jedhuunidha. Haala kanaanii harka isaanii waan jiruufi lafti isaanii qabamee Suudaaniin lafa isaanii irratti yoo akka barbaaddetti garmaamtu qabeenya isaanii akka barbaaddetti saamtee gaafa jettu hin callisu jedhamee yaadamu. Kanaaf isaanii harka qabanii yookiin
harka micciiranii gara waraanaa kanatti galchuu hin oolan kan jedhamus jira. Walumaa galatti egaa dubbiin kana fakkaataa garuu maaliif akka ta'e hin beekamu. Egaa qophaa jedhamanii jiru wanti deemaa jiru kana. Kanumaan egaa waraanichi Suudaanii kun akkuma itti hammaatetti jira, akkuma itti cimetti jira. Kana biraani oduun dhumaa oduu Ameerikaatti isinitti himna. Oduun Ameerikaa egaa har'aa manni marii Ameerikaa Trump waa'ee oduu Trump kana wal qabatee manni marii Ameerikaa Trump akka himatamu dabarsaa jira. Namoonni baay'een irratti mallatteessaa jiru. Kana wajjiniin otoo impeach itti hin deemin yookiin otoo himachuutti hin deemini seneetaroonni Ameerikaa hedduun Trump aangoorraa akka buusanii akka amendment 25 jedhamu sana akka fayyadamanii himanii jiru. Amendment 25 jechuun yeroo rakkoon jiraatee pirezidaantichi itti gaafatamummaa isaa bahuu dadhabee gaafa sanaa warri achi keessa jiran yookiin hooggantoonni keessattuyyuu ittaanaa pirezidaantichi itti gaafatamummaa kana bahuu hin dandeenye jechuudhani pirezidaanticha aangoorraa buusanii dhoorkanii jechuudha. Aangoorraa dhoorkanii achiin booda hanga yeroon isaa gahutti ittaanaa pirezidaantiin geggeessaa jechuudha. Haala kanaan amma egaa dafaatoo dhimma kanatti fayyadamaatoo Trump achirraa buusaa jedhanii jiru. Haa ta'u malee Mike Pence hin ta'us hin jenne ittaanaa pirezidaantiin jechuudha. Seneetarii keessaas namni lakki jedhees hin jiru. Namni baay'een garuu tole jedhee jira. Kana wajjiniin wanti har'a dhagahame namoonni baay'een aangoo gadhiisanii jiru. Namoonni fakkeenyaaf Beetii dubartiin jedhamtu akka biyya keenyatti ministeera barnoota yookiin secretary of education kan jedhamtu isheenis aangoo gadhiisteerti. Namoonni baay'een nama 5 ol sadarkaa ministeeratti kan yaadaman yookiin ministeera kan jedhaman 5 olii gadhiisanii jiru aangooyi. Haala kanaan boruusi akkasuma namoonni baay'een itti deemu. Haala kanaan gaazexaa hedduun akka dubbisetti biyyoonni Awurooppaa hedduunis biyyi Faransaay fa'aa amma dhimma Ameerikaa keessa gallee maaltu akka gaggeeffame baruu barbaanna jedhanii jiru. Boru poolisiin Faransaay gara Washington DC deemuun wanta achitti ta'ee nan qoradheera. Itti gaafatamaan poolisii gara neetootiis wanti kun dubbatamee jira. Akka isaan jedhanitti gochi kaleessaa kun gocha biraa otoo hin ta'in gocha kudeetati yookiin fonqolcha mootummaati. Fonqolcha mootummaa immoo kan geggeesse Trump mataa isaatiin. Kuni seeraan ala namoonni gara naannoo sana bakka kaapitoolii sanitti deemanii sagaleen gaafa lakkaa'amu sagaleen suni akka lakkaa'amne gochuudhani waan sana yeroo biraatti akka darbu gochuudhani aangoo walirraa fudhachuun kuni dheeratee akkasumas harka micciiranii warra seeneetii fi warra haawusii kana harka micciiranii sagaleen kun akka mirkanoofne gochuudhani achiin booda filannoon biraa akka geggeeffamu gochuuf wanta yaadamee jirudha. Kanaaf wanti kun fudhatama hin qabu jechaa jiru. Ameerikaa keessatti egaa fonqolchi mootummaa hin yaadama jedhamee hin yaadamu. Hundumaafiyyuu kun Trump balaa guddaa ta'eeti kan darbe. Yooma aangoorraa ka'ellee himatamuun isaa hin oolu. Yooma jechuun hanga amma guyyaa 12 saafee guyyaa 12 kana keessatti yoo hin himatamus ta'ee aangoorraa bu'ee sana booda immuniitiinis waan irraa ka'uu fi yakkaan gaafatamuun isaa waan hin oolle. Egaa oduun keenya har'aa akkanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatoo.